Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan odeeffannoo gabaabaa fi akkanumallee dhimma gabaa baankii fi gabaa gurraachaa jijjiirama har'a jiru isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Egaa gidduu kana akkuma beektan miidiyaawwan hedduu irratti dhimma dubartii Baahir Daaritti gudeedamte biyya kanatti dhimma ijoo ta'ee raabsamaa jira. Maarree miidiyaawwan gurguddoos kanneen akka BBC afaan Ingiliffaa dhimma godhatanii fuula isaaniitti maxxanfachaa jiru. Kun yoo wal gargaarre hagam dhiibbaa fiduu akka dandeenyu sagalee keenyallee wal taanee dhageessifachuu akka dandeenyu kan mul'isudha. Kanaan wal qabatee abbaan murtee kana murteesse yookiin immoo waggaa 25 akka hidhamu magaala Baahir Daaritti murtee kenne. Dubbiin miidiyaatiin waan raabsameef miti murtee sirrii ta'e nama kana gitu waggaa 25 murteesseen jira kan jedhu toora feesbuukii isaarratti maxxansee jira. Mormii qaamni dhimmi isaa ilaallatu hundi mormaanii jiru akka innis deebisee mormaa jiru kan argisiisudha. Kun immoo bor isumarratti dhiibbaa kan qabu. Kanaan wal qabatee namoonni tokko komentii jalatti TikTok irratti baga gudeedamtee haadha isheeyyuu itti dabalanii gudeeduudha kan jedhe namichi toora sooshaal miidiyaa tiiktookiin mooxaa kan jedhamu to'annoo jala ooluuf barbaadamaa jira. Dabalataan komentii jalatti baga gudeedamte jedhee kan barreesse dargaggeessa magaalaa Finfinnee kan ta'e maqaasaa dheeruun kan hin barbaachisne dargaggoonni magaalaa Finfinnee barbaaduun tarkaanfii hatattamaa irratti fudhataniiru. Namoonni baga gudeedamte kabraayyuu ni daballa jedhanii maqaa isaanii dhoksanii maxxansan ammallee baay'ee jira. Warreen kun gocha akkanaa irratti namoota hirmaatan yookiin immoo namoota hirmaataniitiif deeggarsa kan godhanidha waan ta'eef ammallee bakka jiranitti tarkaanfii fudhachuun barbaachisaadha. Haadha Heeveniif dhimmi kun erga irraatii ka'ee bakka hojjettuu hospitaala magaalaa Baahir Daar keessaa dhaabdee ogummaa isheen ala hojii qulqulleessituutiin qacaramtee dalagaa kan turte yeroo ammaa kana gara magaalaa Finfinneetti dhuftee hojiin kennameefiitii jira. Dabalataan odeeffannoo qulqulluu argachuu baadhus carraan biyya hambaa jiraachuullee harkaaf harkatti akka kennamee fi maddeewwan gabaasaa jiran ni mul'atu. Kunis wanta nama jajjabeessu murtee dhala isheef bakka bu'a otoo hin taane haa ta'uutii garuu mooraalima jireenya ishee eeguuf illee xiqqoo ishee gargaara jedhamee yaadamee kan godhamedha. Kanaan wal qabatee ammallee gara miidiyaatti kan hin baane dhokachaa kan turan dhimmi gudeeddaa dubartootaa ammallee gara miidiyaatti bahaa jiru. Haa bahan dhimni kun si'a dhumaadhaaf murtee argachuu qaba. Kaleessa toora sooshaal miidiyaa irratti kan maxxanfame immoo gochaa gudeeddaa dubartii naannoo Guraagee keessatti raawwate. Obboleettiin magaalaa Finfinnee kan jiraattu yoo ta'u obboleettiin ishee quxisuu boqottee gadda teessee erga deebitee booda akka amantaa kiristaanaatti dhiiraaf guyyaa 40 dubartiif immoo guyyaa 80 erga boqottee booddee rabbi dhiifama yookiin immoo rahamata akka lubbuu sanaaf taasisuuf maatiin waan qabuun hiyyeessa nyaachisee lubbuu isheedhaaf boqonnaa godhamuu fi jechisiisata. Maarree obboleettiinis maatii ishee hojii gargaaruuf guyyaa 80 kanatti maatii ishee bira yeroo deemtu gadda gaafachuu kan dhaqanii fakkaatanii dargaggoonni lama namni erga manaa bahee gara mana isaanii ni seenu. Dubartiin magaalaa Finfinnee irraa dhufte of eeggannaadhaan akka nama naannoo sanaa waan hin fakkaanneef dargaggeessa lamaan keessaa tokko mucayyoo kana ni barbaadaanii ijoollee dhiiraa malee abbaan maatii kana keessan turre. Kanaan dargaggoonni kun lamaan bakkuma kana taa'anii maaliif hin bunnu jechuun mari'atu. Erga mari'atanii booda intala magaalaa Finfinneetii dhufte kana mee kana godhi jedhanii mana keessaa waa akka gootuutiif ni ajajatu. Sanaan booddee garuu dargaggeessi inni barbaadeenii kun waan ajajjee gootee erga fiddee booda kottu ani kana miti sinin barbaada jechuun ofitti ishee gotota. Kanaan haati argitee gaafa kaatu dargaggeessi maddii jiru haadha kaballaatiin rukutee kuffise. Obboleessa xiqqaa mana keessa jirus garmalee rukuchuun akka inni ofirraan kaane taasisuun battalumatti haadha fuulduratti dubartii magaalaa Finfinneetii dhufte kana dargaggeessi barbaade kuni ni gudeedaanii gudeedees naannoo sanaa dhokata. Haa ta'uutii garuu torbanoota booddee poolisiidhaan barbaadamee qabama.
qabamee himanni irratti himatamee walfalmii baatii 6 booddee bilisaan akka gadhiifamu manni murtii dargaggeessa dubartii kana gudeede irratti otuu ragaan jiru bilisani baasaanii haati kophoomtuu kuni garuu naaf hin malu jettee gara godinaatti deemtee himachuun namni kun waggaa 10 irratti murtaa'uu danda'eera. Dargaggeessi gargaaraanii ture kuni garuu haga har'aatti ija poolisiitiin hin qabamne barbaadamaa jira. Isa dabalatee gargaaraaniiru kan jedhan dargaggoonni 5 illee waliin jiru. Egaan gudeeddaan kun immoo kan nu hubachiisu hagam mana murtiitti illee dhiira yookiin immoo dubartii gudeedamte seerri ammayyuu bifa taa'een murteessaa akka hin jirre maqaadhaaf mirga dubartootaa gudeedamuun admaleedha jedhamaa jira malee gara hojiitti jijjiiramuu irratti garuu ammayyuu wanta baay'eetu hawaasa keenya keessatti hafa. Kanan yaadadhu naannoo ani dhaladhee guddadheetti kan raawwate tilmaamaan waggaa 10 ni fixa jedhee yaada. Dargaggeessi tokko daa'ima waggaa 11 ganda keenya keessa jirtu tokko ni gudeeda. Akkuma gudeedeenis naannoo keenyarraa ni baqata. Haa ta'uutii garuu guyyoota muraasa booddee poolisiidhaan qabamee to'annoo jala ni oola. Abbaan alangee himata irratti banee ragaa funaannatee mana murtiitti yeroo dhiyaatu garuu maatiin warra gurbaa fi warra intalaa maallaqa irratti walii galanii mucayyoon gudeedamte kuni fedhii kiyyaanidha gaafa jabaattu haa fuudhuunii jedhanii irratti walii galuum. Dura mucaa keenya gudeede jedhanii himatanii amma garuu mucayyoon fedhii kiyyaanidha jettee mana murtii biratti afaan isheetiin dubbatte. Mucayyoon waggaa 11 dhimmatti fedhii akkanaa umurii kanatti godhattu gonkumaayyuu hin jiru. Ta'us garuu dhiibbaa maatiitiin gochaan kun ta'uu danda'eera. Dargaggeessi kunillee baatii 2 akkas qofa hidhamee gadhiifame. Guddatees mucaa kana hin fuune dubartii gara biraa fuudhee yeroo ammaa kana waliin jiraachaa jira. Xiinsammuun dubartii gudeedamte kanaa maatii isheetiin dhoksame. Arraba isheetiin dubbattee murtee irratti murtaa'uu qabu akka inni murtoofneef ofii sababa taate. Kun hagam dhimma kanarratti hundi keenya ammallee dammaquu akka qabnu kan nu hubachiisudha. Yoo isinitti neeresse na of kolchaa jechaa gallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti isin dabarsa. Aadaa fi safuu keenyaan dubartiin yeroo heerumtu yookiin immoo dhiirri yeroo fuudhu umriidhaan wal madaaluu qabu jedhanii nutti dubbatu. Dhiirri dubartii waggaa 5 yookiin immoo 10 ol hangafuu hin qabu. Dubartiin immoo umriidhaan dhiira qixxee yookiin immoo isaan ol taatuu hin qabdu nuun jedhu. Tarii bara kana keessa hedduun namaa jaalalatti erga seenee booda kanaaf dhimma kan godhatu hin jiru. Sanarrayyuu darbee aadaa warra Awurooppaanotaa fidannee shuugar daadii yookiin immoo shuugar maamii kan jedhamu hawaasa keenya keessa seenee jira. Shuugar daadii jechuun nama umriidhaan deeme jaarsa abbaa qabeenyaa maallaqa qabu dubartoota umriidhaan waggaa 14 haga 20 ta'an maallaqa kennee fi waliin ciisu jechuudha. Shuugar maamii jechuun immoo dubartii umriidhaan waggaa 35f isaa ol taate heerumtee abbaa manaa kan qabdu haa ta'uutii garuu dargaggeessa barbaaddee dargaggoota umrii waggaa 20 haga 30 gidduu jiran maallaqa kennuufiitiin waliin kan ciistu jechuudha. Kun biyya kana keessatti hedduu kan baratamedha. Ijoolleen dubartootaa hedduu yuunivarsiitii keessa jiraatan ijoolleen dhiirotaa muraasas yuunivarsiitii baratan hojii kana akka hojiitti fudhatanii yeroo jiraatan ni argina. Kun cubbuu guddaa keessaa ba'uufillee baay'ee namatti ulfaatu. Darbee immoo erga inni dhiiraa yookiin immoo isheen dubartii umriidhaan wal caalanii walgituu dadhabanii jaalalli jiraannaan rakkoon hin jiru bakkatti jedhamu jira. Tarii warri wal argatan kun dandeettiin wal danda'uu isaanii guddaa taanaan dhugumayyuu rakkoon hin jiru ta'a. Haa ta'uutii garuu wanti kun rakkoo guddaa qaba. Gaa'ila haga ta'etti hanga nuuf danda'ame wanta bor rakkoo keessa nu galchuu hin dandeenyeen otootti seennee gaariidha. Rakkoo qabaa jedhameema wanti gaafatamu rakkoo qabaa. Tokko tokko maallaqa barbaacha, tokko tokko carraama heerumaa yookiin immoo fuudhaa dhabee jireenya akkasiitti yeroo seenee garuu gaafa rakkatu gaa'illi isaa akka inni barbaadetti deemuu fi yeroo dadhabu ija baasee hawaasa jiraannu keessatti ni mul'ata. Haadha manaaf abbaa manaa waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaa umriidhaan naannoo 25 taati. Abbaan manaan immoo tilmaamaan 47 haga 50 ta'a. Gaafa gaa'illi ijaaramu
hundumtuu wal jaallatee mamitiree haa ta'uutii garuu dubartiin kun jaallattee otoo hin taane maallaqa isaa argiteetu nama kanatti heerumte. Inni garuu dhuguma ishee jaallateetu. Gaa'ela keessatti immoo lama jaallachuun wanta hin danda'amneef maallaqa isaa jaallatus abbaan manaan fedhii ishee haala isheen barbaadduun humni dargaggeessi qabuun walgituu dadhabu. Fedhiin gaa'ela keessatti baay'ee nama qoraam. Umriidhaan walgituu dadhabanii miti. Umriidhaan walgitaniiyyuu gaa'illi bara kana diigamaa jiru lakkoofsa hin qabu. Afurri seexanaas kanatti fayyadamee ilmaan hedduun haadha yookiin immoo abbaa malee akka jiraataniif qabsoo mataasaa qabsaa'aam. Maarree namni kun gituu fi dinnaan dura gara nama biraa kan deemu eenyu yoo ta'e gaariidha. Abbaa manaa walgituu dadhabuun miira gidduutti uumamee jennaan lamaaniifuu haala mijataan uumu. Kanaan namni kun haadha manaasaa waliin dubbatee furuu dhiisee dubartii garagaraa hoteelatti barbaade argachuun waliin ciisee gara mana isaatti deebi'uu eegale. Haati manaasaa akkam bareeddee qophooftee isa eegdus inni kanaaf isheen barbaadu. Sababiin isaa immoo gaafa sirriirra waliin yaabbatan waliin galanii hanga isheen barbaadu inni gahuuf hin danda'u. Kanaan dhiisee nyaata isheen qopheessite nyaatee hin mi'aawu jedhee yaada qofa itti kennuun inumaayyuu darbee irraa galagalee ciisuu eegale. Kanaan haati manaan dadhabaa kan ta'e isa kanumarraa immoo narraa galagalee ciisaayii jettee aaruu jalqabdi. Aariin ishees guyyaatii gara guyyaatti dabalaa dhufee innis gochaa masaa kanaan itti fufee yeroo booddee immoo manayyuu buluun isa jibbisiisee bakka hojiitii galgalas yookiin immoo halkanis akkan hojjedhu natti murtaa'ee dhaabbata keenya keessaa nama hedduutu hojii gadhiisee hanga namni gara biraan qacaramuti halkanis nan hojjedhaa jedhee haadha manaa isaatti hime. Dhimma hojiidha waan ta'eef haati manaan salphaatti amanteema fudhatte. Haa ta'uutii garuu guyyaas halkanis mana dhufuu yeroo didu tarii immoo namni kun na soweetii jedhee shakkitee halkan qixxee bakka hojii isaa deemte. Abbaan manaan bakka hojii isaa hin jiru. Aartee nahuun hoteela magaala sana keessa jiran muraasa waan ta'aniif hoteela keessaa barbaaduu ni eegalte. Otuma barbaaddus hoteela tokko keessaa dubartii tokko waliin otoo inni taa'ee dhugaatii dhuguu fagootti argiti. Edaa inni asiitii kana bareetii jettee kallacha irratti bilbilte. Eessa jirtaa jettee yeroo gaafattuuni bakka hojiin jiraa jedhee deebiseefi. Kanaan isheenis anis bakka hojii kee dhufeen si dhabee jettee yeroo deebistuufi dhufe na eegi mana tokko keessa seeneen jiraa daqiiqaa muraasa booda si biraan gahaa jedhee mucayyoo qabate dhiisee gara bakka hojiitti haati manaan koo achi dhufteetti jedhee naasuudhaan deeme. Haati manaan immoo yerooma sana dubartii inni waliin haasa'aa ture bara deemuun jaalalleen kee si dhiisee deeme fakkaataa mufatteettaa jettee yeroo haasofsiistu kan inni mufadhe na dhiisee deemuu isaatti miti dhugaatii dhugaan jiruu fi ofii dhugaatii dhuge nyaata nyaanne otoo inni hin kaffaliin na dhiisee deemuu isaatii. Dhiira yoo ta'e jaarsa kana maaliin godhaa dargaggeessi mana kana keessa guutee maallaquma isaaf malee jetteetti dubbatte. Yeroo kana haati manaan nama kanaa hangamiif waliin turtanii abbaa manaa keedhamoo jettee gaafatteeni. Yeroo kana isheenis abbaa manaa otoo ta'ee diidati guyyaa guyyaadhaan naaffeeraayii haadha manaa qabaa haadha manaa isaa waliin sirriirratti walii galuu hin danda'anii ana faana garuu walii gallaa erga waliin eegallee waggaa lama finneerraa jetteetti dubbatte. Yeroo kana haati manaan baay'ee aaruun yeroo biraa wal dubbisna jettee hoteeluma sana keessa dargaggeessa jiru qabattee gara mana isheetti fudhattee galte. Abbaan manaan bakka hojii sanaa gahee eessa jirtaree dhufeen jiraa bakka hojii koo hin mul'attu jedhee bilbilee yeroo gaafatu mana hin jiraa rakkoon ta'e na mudateeraa dafii koottu jettee deebisteefi. Abbaan manaan dhugaa jedhee yeroo gara mana isaatiitu dargaggeessa waliin siree isaanii irratti waliin ciisaa jiru argee akka nama miidhamee aarii arrabsoo fi rukuchaaf yeroo ka'u maali yeroo ati waggaa lamaaf narraachi galagaltee raftu inumaa immoo diidatti jaalallee yeroo qabattu waggaa lamaaf dubartii gara biraa waliin yeroo turtu sittin dhagahamne waan ati narratti gochaa turte guyyaa tokkoof sirratti goonaan an arguu dadhabnaan ati arginaan sitti dhagahamee mee miira namatti dhagahamu hubadhu. Eenyuyyuu bifa kamiiniyyuu yoo heerume yookiin immoo fuudhe qaama kansaa ta'e namni gara biraa yoo itti fayyadame akka hin jaallanne ammoo siif galee jettee satti dubbatte. Dhugaadha waan ta'eef haaluun hin dandeenye. Kanaaf maal goonaree jedhee yeroo ishee gaafatu atis dubartii jalqabde bira deemi
anis kunoo dargaggeessa qabadheen dhufeera. Gaa'ela keenya immoo borii kaasee mari'annaa jettee isatti dubbattee mariin boriigaa maal akka ta'e hunduma keenyaafuu ni galaam. Gaa'ela keessatti umriin keenyi garaagarummaa guddaa qaba taanaan dhiibbaa kanaaf carraan nu saaxiluusaa baay'ee guddaadha. Sanuu gaa'elli yeroo kanaa rakkoo hedduun kan wal makate waan ta'eef hariiroo jaalalaas gaa'elas yeroo dhaabbannu rakkoowwan akkanaa akka nu hin mudanneef of eeggadhaan dhaamsa qophii keenya sa'aatii kanaatiin. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aatiillee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa jechaa amma immoo gara sharafa maallaqaatti isin dabarsa. Gabaa baankii irratti jijjiiramni haga kanaan jiru. Gabaan gurraachi garuu guyyaa har'aa jijjiirama xiqqoo argisiiseera. Kanaan baankiin gadaa guyyaa har'aa doolaara Ameerikaa tokko 107 bitee 112 gurguraa jira. Paawundii 126 bitee 132 gurguraa jira. Yuuroo 114 bitee 123.7 gurguraa jira. Dinaara Arab Emireetii 28 bitee 29.7 gurguraa jira. Riyaala Saawud Arabiyaa 27.4 bitee 29 gurguraa jira. Farankaa Chaayinaa 113 bitee 120 gurguraa jira. Gara gabaa gurraachaan immoo doolaara Ameerikaa tokko 120, Yuuroon 133.4, Farankaan Chaayinaa 140.4, doolaarri Kaanaadaa 88, doolaarri Awustiraaliyaa 80.89, Paawundiin 156, Dinaarri Kuweet 392.6, Dinaarri Arab Emireet 32.6, Riyaalli Saawud Arabiyaa 31.9, Riyaalli Kwaataar 33, Riyaalli Oomaan 311.6, Dinaarri Joordaan 169.2, Dinaarri Bahareen 318, Paawundiin Ijibti 2.45, Riyaalli Yemen 2.47 gurguramaa jira. Gama Baayinaansiin doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 121 gurguramaa jira. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya odeeffannoon armaan duraallee akka isin fayyadan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Qophii keenya irratti yaada gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti naaf qoodaa. Seenaa fi qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.